addaan bahuu qabna bakka. Ani fi wajjin ta'uu hin qabu. An jiru si wajjin jiraachaa jiru waan tokko na gammachiisaa hin jiru. Ati ganamee isaan dubbatu kan jedheen. No. Maal isaan no. Ani naman isaan nama akkanaati miti. Isaan jechuu waggaa. Dida. Okay. Dida. Kabajamtoota hordoftoota Didaatiif akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii sila addaan babbannee jirra akkam jirtu arra deebi'ee dhufee jira jechuudha. Arra akka tasaa koo waan dhufe maaliif piraankii ajaa'iba tokko fideetan sinii dhufe inni maal akka ta'e waliin laalla jechuudha. Amma karaa galgalaatti sa'aatiin deemaa jira. Dida bakka rafeetti raffachiisa jechuudha. Sammuu piraankii hojjechaa hin jiru kanaafuu dida bakka rafeetti arra qolleen irraa kaasa jechuudha. Sila daaraa irraa kaasu jechuudha. Qolleen immoo maal akka ta'e warri hin beektan jechuudha. Lamaaniyyuu mee waliin agarru gulana amma sagalee kiyya onnee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Ijoollee rafanii jiranii kanaafuu waliin eega waliin yaa turre. Mana rahat istati koy. Dida, yumi se dida. Dida. Wan si dubisu qaba kai. Dida kai benna to wan si dubisu qaba guyyaa guutuu ala olte. Al amma malan dubistu. Ganama gamta amma wayya. Ganama joleen kan karafanitti wayya. Kai koy waan jedhu. Mama dara gabrieli galti wala. Kai baka kai. Kai. Maal fi jeeta. Ayyo. Nani hisisin kai. Nani maal. Halkan kisana jeeta mana jeeta barndubban maa dharakku jira. Borun ta'u yoo sin jedhe borun ta'u bakka waan arra dubbachuu barbaade amma dubbadha. Dida addaan ba'uu barbaada ani bakka yoo dhaga'uu barbaanne. Dida ani murteessee jira addaan ba'uu qabna bakka aniif si wajjin ta'uu hin qabu. An jiru si wajjin jiraachaa jiru waan tokko na gammachiisaa hin jiru. Ati ganameen baataa galgala hin galtaa nun dubbistu ani daa'imman wajjin kophaan oola mana keessatti ati galgala hin dhufta irrafta nan dubbistullee maayini kun amma yoomitti ani benuma ati qoy akkamitti yaadaa jira sammuun kee akkamitti yaadaa jira waa'ee ana yaaduu dhiiste moo sin jibbisiise moo fuula akkasitti zoorteen irratti raftu yaa rafani qosa kana moti bakka ani qosaan jiru ati garuu na dhaggeeffachuun barbaaddu na laaluun barbaaddu na wajjin haasa'uun barbaaddu yoo si dubbisuu barbaade illee dubbisaan jirtu maal taati jechuun maal inni natti qosaa jirta moo fiilmii dubbii akkanaa fiilmii maalirraa agarta sin addaan baanuu qalbiidhaa maal si fiilmiidha bakka karaa keenya barbaadu qabna atis karaa kee maratadha ani karaa kee maratadha kana booda jechuun bakka jiruun si wajjin jiraachaa jiru ani guyyaa guutuu hojiirra noolaa ijoollee wajjin noolaa nan dadhabaa maal jedha garuu ati akka mooltee leenaan jettu ana wajjin bakka
Samoona kana immoo siruma jijjiiramte jirta. Siruma jijjiiramaa jirta. Hojiidhaan biizii akkam ta'e hin beektan. Akkuma yoo taate illee ala kaa'ati mana alatti hojjechaa jirta. Ani mana keessatti waan hin dadhabu sitti fakkaatu. Ana yaadu qabda taate. Si yaadaan jira garuu ati na yaadaan jirtu. Akka kan biraa ishee kun balleessaa kee dhuguma garuu balleessaa kee garuu addaan baana isa jedhu kana ijaaraa. Bakka na jibbisiisaa jira jiruun kun bakka baay'ee na jibbisiisaa jira jechuun jiruun si wajjin jiraachaa jiru waan tokko bakka anaaf na darbaan jiru ani yeroo hunda mana keessa ijoollee guddisuudha bakka jechuun jiruu akkana baay'ee nama jibbisiisa. Jiruu maal qomaal irraa dhabde taane. Qoy wanni hangal ani maal akkasii sirreechuu barbaadde qoy. Waan baay'ee addaan baana isa jecha dubbii kana jechuudha ichaa fidde. Bakka ani hojii hojjechuun barbaadas mana keessatti hidhamee akka daa'imnutti hoggaame qabutu mana keessatti hidhamee hafeen. Daa'imni guddachuu qaba. Akkoo bakka guddatanii fittinis amma karaa jaafixxee jirti guddattee jirti mana nudhaa oolchuu mana oolmaa yaa ooltu naatiinis guddatee jira mana oolmaa yaa seenu wayi mana keessatti yaa seenu bakka kana booda barbaadu. Ani karaa addaan baana jettaa xinee bakka addaan baana yoo barbaadde addaan yoo ba'uun barbaanne immoo ani hojjechuun qaba. Wayi biyya keessa hojjechuun qaba wayi biyya alaa deemee hojjechuun qaba bakka ganzabni na barbaachisa. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maal irraa dhabdu waa'ee ganzabaa amma ganzaba na gaafatee si didee beekaa? Ganzaba na diddee osoo hin ta'in bakka ani waan ani barbaadu san ati na inni jechaan jirtu. Akka dubartiitti waan baay'ee na barbaachisa. Ati immoo sanaan beektu. Dira kana biti jechuu qabaan. Maal barbaada? Bakka mana nan barbaada, makiinaa nan barbaada. Waan baay'ee na barbaachisa. Makiinatti qoosatti. Dira qalbii kee dhaabi ani kinoo kana kaati na dhaggeeffachaa hin jirtu. Maaliif kofaltaa? Makiinaa nan barbaada. Na barbaachisa bakka na jibbisiisee luka handeemuun na jibbisiisee jira. Mana kiraa keessa jiraachuun na jibbisiisee jira. Jiruu nama nu jiraachaa jiru kun jiruudha. Harkanii dhufeetoo seexana wayiitu si kabali natti fakkaata. Lakkeen seexanii nan kaballe amma keenyee seeraan aduunan kayite. Makiina naabiti. Naabiti siin jenne bakka na barbaachisa siin jedhan yoo dandeeche biti yoo danda'u baatte immoo na hiiki bakka. Nan deema. Indi? Etaaleen sumatu dubbachaa jira wanta akka. Koi taalam hin dubbattu kan jedheenyu. No. Maal sana cabala nageechitu ani yoomna sammuu naannoo jedheen. Siiti dubbachaa hin jirtu wanta wayiitu sirraa dubbataa jira. No. Ani naman itaalam nama akkanaati miti. Itaalam jechuu waggaa jaamuluu waliin jiraannan jechuudha. Amalli ishee amala qabeessa kan anaaf yaaddu kan kottee koo dhigdu kan luka koo dhigdu kan na kabaju uummata fuulduratti nama fuuldura kan na kabaju itaalam kan beeku. Inni hafe dur hafe bakka dur hafe amma. Dur hafe raa. Sagalee kun sagalee afuura badaati malee afuura qulqulluuti sagalee kun. Didaa ani addaan bo'uun barbaada bakka. Ta'es dhiisee ani addaan bo'uun barbaada wayimmoo waan siin jedhe hundaa godhe. Rabbi seexana sirra jiru sirraa haa waraanu. Seexana. Kun mala keetii miti. Kun dubbii keetii miti. Nan deeqiru. Seexana mootii. Aga ammaatti wanta akkana kan natti taasisu. Seexanni nan qabne nama nagaati. Ani seexanni eessatti na argata. Ijji keetuu gaariin sana sodaachisaa jirta. Kun itaalam. Dhugaa. Nuku faljiisteera. Jira qaldiidha dhugaa siin jedhe. Qaldiidha sareen qalbii. Akkoo bakka qaldii mootii amma kun. Maal irratti? Maal barbaadde jechuun maal jechuudha? Gogaa harka kana maal riibana kaasta qaba? Ida waan ani amma si kaase waan si dubbadhe kun annudha qaldiidha. Bakka kophaa jira jiruun kun jibbisiisaa jira bakka jechuun waan barbaadu argachaa jiru mana keessa daa'imman wajjin oola bakka jiru ulfaataadha nama jibbisiisa kun. Daa'imman koo jaalattee akkoo ni jaaladheen garuu akkanatti natti fakkaanne bakka inni ulfaata namatti ulfaata. Walumaa galatti jechuudha. Wanti hundumaa sirraa waan ta'eef si jira wanta barbaadde na gaafadhu garuu waan barbaadu beesi gaafadhee jira. Uumaa nama tokkooti. Dubartiin takka yoo deesse daa'ima guddisuu dirqama ishee kan hin beekne daa'ima kee waan ta'eef jechuudha. So kun dirqama. So maafan guddisaa maaliif ijoollee wajjin halkanii guyyaa akkatti maaf na jeeqanii maaf iyyanii maaliif albaatii alba'anii jetteetoo dhugaa irriba harka keessa isaa jaatte dhiibaa naqaasee akkatti na jeequ keetti kun
seera fuulduratti sigamu. Anna amwana dubbadhe kun qalliisti fakkaata. Ani qalliidhaan normaali wanno dhugaa hafuura badaa sirraa. Ani baamma aaraan jira baay'ee naaree jira dhugaa dubbachuudhaaf. Ariitii naaf kilgu barbaadu ani namatti. Maani suuta daa'imman kaasta. Bakka ifamu. Maatiin suuta jedhii ijoollee kaasuuf maalatti dilaan akkam barbaadetti na aaraan jiru bakka akka qoosaatti natti fudhateera waan beekuuf jechuudha. Ofirratti gannagdee dhufte. Ifamu lamaaniyyuu balleechise. Faddaan baay'ee minamana sanii dhugana. Okan immoo hafuura badaa sirraa isaa malee itaalii nama akkanaatti miti okan. Isa kana. I'm sorry gabbaa grocery. Yoon balleessi dhiifamu wanta hundaa sifa sirrii jechuudha. Bakka kanuma naan jette jechuudha. Akka wanti hundi siif sirraa. Maaltu naa sirraame waan jechuun maaltu naa sirraame. Bakka waggaa tokko waggaa dhiyoodhaan booda jechuudha. Hundi guddatan hin bashannanta hawaasa. Waggaa kudhanii booda. Waggaa kudhanii booda Dubaay nageessitaa. Waggaa dhiyoodhaan booda sin jedhama. Dureessan waggaa 30 meeqan ta'a. Amma anyways wannan jechuu barbaadu wanti hundi sirra daa'imman immoo guddisuun waan nallaa seera mootummaa waaqaa galuudha. Seera mootummaa waaqaa eeguudha. Kabajuu qabdu. Kun uumaa waaqaatiin fakkeenya waaqaa. Bakka annoo keenya jammarii nama dhabsitee. Ishaan soorii bakka maal dharee mana barbaadamu. Coo amma saggadee galatoom. Kay shiqoy kay wayin sittima. Kay. Franki sirtu jedhe. Dhugaa dubbachuudha. Sammuna bakka waan hojjechaa hin jirreefu garuu ati bakka. Wanti ajjaa kun nakaasaa? Ara bakki. Wanti ajjaa kun nakaasaa? Daali maal? Jechuun homaa miti bakka. Rafi bakka. Wanti ajjaa nakaasaa moo? Suuta jedhii sagalee kee qaba. Koti xiqqooshee. Italiin garuu halkan kana piraankiidhaa itti halkan kana nakaastaa? Maal rakkoo qaba? Kabajamtoota keenya miidhaan waan siniin jedhu qaba. Xiqqooshee dubbisaamee guyyaa natti hin tolu kanaaf inni manan oolu dhugaa dubbachuudhaaf kan ganama bee galgala yeroo baay'ee waliin dabarsinu. Miidiyaa irratti amma addaan baana minaamin biikshee maal jechuun bakka waan an hojjedhu na jalaa badee bakka waanuma aayidiyaan na dhufe kana yeroodhaaf rakkoon qabu naaf ta'ee jira. Ashuma kabajamtoota keenya ijoollee rafanii halkan inni kaaste I'm sorry. Ashi pirankisiif ta'ee jira. Baay'een isin kabajaa warreen chaanaalii kana haaraa taatan please subscribe godhaa. Dhuguma ji'a tokkoo fi wayiin booda dhufne biyyuun keenya gadi bu'ee jira. Pirankii kana yoo ilaaltan sheerii godhaa ittiin fataa bittanneedha. Ammaan booda ni dhufe. Okay. Innaa horaa bulaa pirankisiif ta'ee jira. Sittaa mijaa'u.